Ayuuni saidootis deebu'uuf rakkatte akkuma Sumayaa jechuudha. Aamuutti heerumuuf immoo aamuun akka saidoo san isii ajajamee sargi isii godhee diggisee miliyoona tokko miliyoona lama akka inni baasu feeti aamuun. Aamuun immoo qaruuteedha, nama akkasii miti. Nama akka isiin jettu sanii miti. Ayuun tokkoffaan rakkoon isiin guddaan qabdu amantaa isii gonkumaa hin ittiin amantu. Amantama isiillee waan hin beeku. Sababni isaa maali yoo jettan an fakkeenyaaf Ayuu jechuudha. Yoo laaltanii jettan jechuudha. Viidiyoo isii hordoftan keessatti mucaan kun waggaa tokko keessatti waan amantaa tokkicha gizee lamatti deebitee qabatuuf taate. Aamuun immoo dursa amantaa kana maal akka ta'e gadi bu'i, qoradhu, hubadhu, achi duuba si fuudhaa jedhen. Isiin immoo caafii san qabattee jarjartee miinjee 15 mana bakki itti qophaayu waana mazanaanya yaani waana bushooftuun beeytanii miti bushooftuu wantaadha jechuudha. Magaalaa bareedduudha isii achitti qopheessuuf veelloo qopheeffatu. Kana hunda maaliifi kanarratti Ayuun gonkuma amantaa tokkoma hin jaallattu. Amantaa kamitu akka amantu Allah alam isiif rabbi beeka. Isiin mallaqa dhumdhum jechuu malee jaalala gurbaa sanii ammallee hin qabdu beeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu ummata kiyya qashtii jaalatama kabajama baay'ee isin jaaladhu kan baay'ee isin kabaju isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyatti isin jaaladhu isin kabaja. Har'a wanni nuti durraa dubbatu dhufne waa'ee Ayuuti. Ayuun gar lama ta'aa jirti. Gar lamni isiin taatu amantaa fi mallaqa walii wallaalaa jirti. Dursaa namni dhugaan isin jedha Aylaandii kana laala. Ati Aylaandii kana itti amantee hojjette mirga keeti. Dhagaatti amantee mirga keeti. Dursa amantaa keessan kabajjee yoo jette malee yeroon amma mallaqa jireenyi amma qaala'e ibidda ta'e jettee ol kaatee yoo ka amantaa borcitu taate hin ta'u. Ammas isin jechuudha aamuuni gatti beeka sirri beekamaadha aamuuni gatti. Saidootis deebuuf akka gara dhabdee aamuun immoo jecha isin jedhe san tokkoffaa inni wanni isirraa barbaadu jabinni isi argee amantaan kun maal akka ta'u hubatu isi barbaada. Isin garuu wanni isin barbaadu nama kanatti gaafa dabalamte ashkara karte mallaqa isaa saamte qabeenya isaa saamte akkuma saidoo goote san goote biraa kutuu barbaadi malee jammar Ayuun amantaa muslimaa gonkumaa hin jaallattu. Ilaala uduu amantaa muslimaa jaallatte saidoo birattuyyuu baay'ee jechuudha. Waa'ee amantaa muslimaa uduu kan jaallatu ta'e saidoo bira teettee bakka fedhe haa deemu qabattee mitire amantaa isii san qabattee mitire yuutuubii kana saidoo biteef hin beektan. Yuutuubii duraa san guddaa kenninaanii fi Sumayyaan balaa buuftee irraa deebisiiste jechuudha. Namni kun ka'umsa naa ta'e ka'umsa kiyya jireenya kiyyaa naa ta'a jettee namni kun naaf ta'a jettee seelaa saidoo duuka tarkaanfachuu qabdi jechuudha. Otoo amantaa muslimaa kan jaallatu ta'e. Otoo immoo dursuma amantama isii kiristaana sanuu kajabeessitu ta'e amantaa isiin hin laaqamtu jechuudha. Bitaas isiin amma wanni ariitee wanni gootu hundumtumaa inni mallaqa malee amantaa miti. Mallaqaaf dhiirota mallaqa qaban. Fakkeenyaaf aamuun yuutuubara guddaa akkuma saidootti. Kanaaf fiidi malee isiin amma amantaa miti. Amantaa gonkumaa amantaa muslimaan jaallattu isin. Maaliif odoo jaalatte duraayyuu dhiiftee saidoo wajji jiraatte kaate amantaa kiyya duraayyuu jijjiirute. Ammallee aamu maal godhu itti isiin amantama kana akka namatti sobdee mallaqaa fiidi malee dhugaa Ayuun ammas hin amanti jettanii hin yaaddan. Mee warri yaaddan koomantii barreessa. Mee warri Ayuun dhugumatti amantaa islaamaa jaallatti amantaa kiristaanaa raayeta. Sijammar amantama isii kiristaana sanuu waan isiin taate bichaan beekan ortodoksii ta'a, pentee ta'a, waaqeffataa ta'a, joobaa ta'a hin beeku. Biyyoota Itoophiyaa kana keessa amantaa hedduutu jira. Isi garuu Ayuu nama kakittiin kakattu rabbiyyete gaaf kaatu qullaa deemte gaaf ka yeroo saidoo bira jirtu isiin uffata isii sirreessiteen uffanne. Asiin haa uffattu malee dakanaan qullaa surree uffatti. Asiin garuu hijaaba uffatti. Maaliifi namni dursaa tokko warratti dhaabbata. Deebi'ee saidooleen erga walloltee kaate Ayuu fakkeenya saidoo ofisii wallolanii miti. Amantaa islaamummaa qabatte miti. Dirqama amantaa san saidoo wallolteef amantaa san diiguun qabdu. Ammallee isin gaafa aamu wallolte
amantaa sannidiid amantaa islaamummaa sannidiid agar amantaa isaaniitti deebtu borcite jechuudha bara amantaan kamuu kabaja qaba nama beekurratti jechuudha Pentista ortodoksista maalis amantaan kamuu dirqama kabajamu qaba isiin dursa amantaa isiisan kabajuu qabdi laaquu qabdu muslima ergataate muslima ortodoksii ergataate ortodoksii pentee taate pentee amantama isiisan kabajjee erga muslima taate muslimu maratti kuftee jiraatu qabdi malee kun ni darba malee kun namni mallaqa dhabe kun waa hedduu keessa seena rakkoo cimaa keessa seena bakka dhaabatuun geenne nama dhaaba namni mallaqa kana qabne garuu isiin hamma tokko ni qabdi itti of amanuu dadhabdeeti malee dhugaan isiniin jedha bara dhugumaan isiniin jedha agartanii akkasii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya garuu Ayuun ammallee otoo kiyyaa gateettee erga mucaan amantaa kana baradhu jedheeni tokkoffaa maal amantaan kun akka ta'e amantaan islaamummaa ijoolleen meeqa ijoolleen amantaa masul islaamummaa qabatan ijoolleen kiristaana akka Sumaya ijoollee xiqqaa miti ijoolleen irratti cichanii amma amantaa ijoollee muslimaa caalaa jabeessaa jira ijoollee gara amantaa ortodoksii irraa dhufte gara amantaa pheenxee irraa dhufte hubataniiti akkatti ittiin deeman amantaan sun maal akka ta'e keessa gabbu'anii hubatanii itti deeman yoo amantaa pheenxee hordofte amantaa pheenxee san akka jabaatti hordofuu qabdi ortodoksiillee akkasuma jabeeffachuu qabdi mallaqa laaltee mucaan kun jechuudha ijoollummallee itti jirti jechuun sadarkaa ijoollummaa keessallee ama baatuma jirti baatee sadarkaa nama umrii waggaa 18 tti oliiti sanii gadi miti jechuudha beeyte tarkaanfachuu qabdi malee zim jettee akkanumatti baqqaan dhiiruma bareedaa deebi'ee dhiiruu mallaqa qabu bifallee miti amma waan isin jaalatteen isin agalu bifan jaallanne bifa utoo jaalatte meeqa kamtu jira bifa gurbaan kiristaana sunu bareeda ture amuudhaa galuu dide malee gaaf gurbaan bareeda suni gurbaan sunu bareeda ture gaaf gurbaan sun maalin na horattaa maalin na jiraachiftaa isin guyyaatti amma fakkeenyaaf nama yookaan qarshii kuma meeqa baasu akka isin yaadutti guyyaatti gaxiqqaatu nama 15,000 baasu akka yaada Ayuutitti Itoophiyaa keessatti haftaamin tokko guyyaatti yookaan 15,000 baasu dola 10 ishee gaxiqqaatu gabbaatu waan tokko bituuf dirqama mallaqa si barbaachisa Ayuuwwan isin laalta jireenya biyya kanaatti garuu isin Ayuun bakka guddaa ga'uuf baay'ee hawwii qabdi namoota gurguddaa hawwiti namoota gurguddaa akkasuma bar ijoolleen biyya kanaa namoonni dubartoonni jajjabduun akkuma intala gizee tokko quxubaa eenyu jedhamti ani dhiira yaraatti hin heerumu dhiira naa gadiitti hin heerumu bakka haftaami malee bakka Ayuun amma yaani si baay'ee yaada gaariidha ani nan deeggara garuu maaliif deeggaruu dhabe isinitti fakkaata wanni deeggaruu dhabuuf asitti bakka amantaa kanatti baay'ee gadi buufti amantaa islaamummaa illee gabbuusa amantaa ortodoksii illee gabbuufti lachinutu waa fayyadaan jirtu cittee ortodoksiin taane cittee musliiman taane mallaqumaaf araara buusaa jirti haraaramaa jirti mallaqumaaf haraaramaa jirti mallaqaaf hin haraaramin rabbiin sii fida waan ta'eef wanni mallaqaaf si haraarsuun jiru giftiitiya ni argatta waan ta'eef walaakin walakin maaliif isiniin jedhe waa tokko qofa qabatu qabdi ashahaduu tana qabatu qabdi Ayuun jechuudha waa tokko Ayuun yoo ammallee amuu teerumtee amuu gadin dhiisi maal jette jedha amullee gadhiisuuf deemti nama dhaabbataa miti nama xawal waalledha nama bitaas fiigu nama mirgaas fiigu isimee koomantii isii jalatti maal jettan dubbisu koomantii isii laallee garuu gaaf viidiyoo isii arguu hedduutti bakka wannaaf rarraatiin dhoobotti guddinaa baay'ee namni guddinaa dhoobatu ni guddata garuu amantaadha malee haa guddachuun isii baay'ee nama gammachiisa maaliif haa guddattu intala Oromooti walaakin akkuma isiniin jedhe kana nama ajaa'iba dhugumatti nama ajaa'iba gaafa teettanii ilaaltan hedduutti nama ajaa'iba waa'een Ayuu kun amantama isii qabachuu dadhabde jechuudha waan biraa miti amantama isii qabachuu dadhabde amantama tokkicha keessatti kuftee qabachuu dadhabde amma immoo gowaa seeti qaruuteedha war gurbichi immoo jechuudha wallaahi qaruuteedha
akkas isinin jechuu barbaada ummata qashtii ummata jaalatama ummata kabajama pum 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 pum